Har'a qophii ani qophaa'aa jiru waliin ilaalla jechuudha. Egaa akka ajaa'ibaa tokkotti natti tolee baay'ee gammadeetiin jira. Hordoftoota kiyyaa carraan guyyaa har'aa ani argadhe hunduma keessanillee akka argattan abdiin qaba. Asumaanis immoo nagaan dagannee nagaa fi araarri jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasuma obboolootakoo amantaa biraa taatanis nagaan isiniif haa ta'u isiniin jecha. Asumaan namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan laayik godhaa, sheer, sabiskiraayib gochuun maatii koo ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa amma bukkee kana kan argitan gammadeetiin faarfachuutti jira. Akkasuma immoo namoonni gara biyyaa galuudhaaf karoora qabdan akkasuma nafaana galuudhaa jirtanillee jechuudha. Qophiin koo guyyaa har'aa maal akka fakkaatu tokkorraa kaastanii hanga dhumaatti na hordofuu dandeessu. Anis immoo infoormeeshinii yookiin odeeffannoo adda addaa jiru isin biraan nan geessisa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti viidiyoolee hedduu isinii waraabiin jira. Yeroo iddoo xiyyaaraatti maal akka ta'e, iddoo kiilootti maal akka ta'e, akkasumas immoo mudannoolee shaanxaawwan adda addaallee as keessa jira jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwannaan gaaffii yaada qabdan azalaa argachuu ni dandeessu isiniin jedha. Egaa amma meenaa ilaalaa akka ajaa'ibaa narraa bareedamoo hin bareedu fustaana akka kanatti irratti godheetiin jira jechuudha. Hundumti keessan maashaallah jaala akkana girgirna gochaa jira jechuudha. Hin bareedu. Meenan dheeradhe xiqqoon itti fakkaata. Mee maal fakkaadha? Egaa har'a jechuudha. Kalas maasalaamaa madaam jedheen ofii koo madaamii ta'uuf adeemaa jechuudha. Namoonni immoo haala adda addaa karaa adda addaatiin jechuudha. Hawwii akka kanaa qabdan immoo Waaqayyo Rabbiin akka hawwitan bakka yaaddan isin haa geessisu isiniin jedha. Ana baay'ee natti tolee jira dhugaa dubbachuuf maaliif jennaan waa hundarra caalaa wanti nagaa caaluun jiru jechuudha. Nagaa ofii gara biyya ofiitti deebi'uun waan guddaa lubbuu ofiitiin otoo jiraniiti jechuudha. Kanaaf hundumti keessan na wajjiniin ta'a ilaalaa. Amma kootiin kun hin ta'amu hin ta'u. Hin qorra waan ta'eef eerpoortii baay'ee qorra. Yeroon kunis immoo yeroo qorraati garuu gara biyyaa qorri hin jiru. Asitti yeroo baatan jakkeetti ulfaataa uffachuu qabdu isiniin jedha. Akkasitti zarraafandesh jechaa jira jechuudha. Egaa asiin paaspoortii kiyyadha kuni. Paaspoortiin dirqama harkatti qabachuu qabdu. Akkasumas paaspoortiin keessan eksipaardii kan hin taane jechuudha. Waan tokko baasuudhaaf. Akkasuma immoo qodaalee xixiqqoo tatta'anii kanneen akka meekaappii warreen fayyadamtan meekaappii shittoo xixiqqoo wanneen kana shaanxaa xiqqoo yookiin immoo shaanxaa harkaarra kanatu irra sinii kaasa jechuudha. Kuni kiiloorra hin taa'u, kiilootti hin mazzanamu. Harka keessanitti akkas yoo gootan jechuudha. Waa hedduu baay'ee qabata hanga uffata qabachuutillee hin ga'a jechuudha. Baay'ee gatiin isaatiillee baay'ee xiqqishuu kan taatedha. Anaan baay'ee natti tolee jira. Shaanxaa kana online shi'een irraa bite jechuudha. Bitadhaa warreen kana isinii jechuu barbaada maaliif jennaan baay'ee nama fayyada. Baachuufillee isinitti ulfaatu. Maaliif yeroo achi keessa deemtan shaanxoonni kuni gar tokkoon isaa harkatti baatama waan ta'eef akkasitti dugda keessatti baattu baay'ee isiniif salphisa jechuudha. Haala kanaatiin jechuudha amma tokko jedhee isin argisiisaa jira. Isin immoo isteeppii kanaan deemuu warri isinitti tole jechuudha. Namoonni jaallattan akka kanaatiin deemuu ni dandeessu isiniin jedha. Egaa kana fakkaata inni kana keessa jiru isiniin jedha. Amma immoo egaa hin beektu kiiloo yeroo hundumaa jechuudha. Shaanxolee akka kana shaanxaa garmalee yoo guddaa garmalee bittani bilaasha garmalee guddaa bittu. Maaliif kuni tokkoffaa isaati jechuudha. Hanga kiiloo 29 baata jechuudha. Yoo akkam ta'e 28 gidduu baata. Baay'ee garmalee fu'u. Inni lammaffaa kun immoo hanga kiiloo 22 fi 21 gidduu baata. Isheen sadaffaa kun immoo jechuudha kiiloo 11 baatti. Inni nama harkatti baa'u kun immoo jechuudha hanga kiiloo 8 olii baata jechuudha. Yoo toshitanii itti naqxan. Garuu immoo namoonni jechuudha iddoo adda addaatti gaafa akka carraa ta'e kiiloo fattashan jechuudha. Kiiloon fattashama taanaan gonkumaayyuu shaanxaa gurraacha ani ol kaasisana hin qabatina isiniin jedha. Maaliif jennaan gaafa isaan kiiloo baasan baay'ee ulfaataadha. Asumaanis immoo mudannoo ana mudate jechuudha. Shaanxaa kana fedha Waaqayyoo ta'e haa darbu yoo ta'uu baate garuu nan gata akka kanatti yaade. Maaliif jennaan kiiloo mana jira kiiloo kan nama. Kun shaanxaan amma fuudhe kana ta'uu dinnaan nan deebisee jechuudha. Akkasuma immoo namoonni callistanii uffata online irraa bitanii kiisaa yookiin immoo peesaalii godhanii gaafaqxanii shaanxaatti naqxan
dhugaa dubbachuuf baay'ee tafa kunoo kanan amma harkatti baachaa jiru jechuudha. Kanuma ofii kiyya haaraa bite jechuudha. Dhugaa gateetiin gala maaliif bakka kaa'u dhabee jechuudha. Karoora malee bituuni gaarii miti. Yeroo galuuf qajeeltan karooraan bitaa. Garuu immoo namoonni mana keessa wal ibdan yaani madaamii wajjin walii galtee hin qabne haala argannaan bitattanii yoo keessan bareeda. Akkasumas immoo wal takkaa'an gaafa uffata waan tokko bitanii birriin illee namaan ga'u jechuudha. Kunoo laala shaanxaa kanallee gateetiin gala jechuudha. Kana otoo karooraan biteera ta'ee hamma kana hundumaa gatee hin galu. Shaanxaa akkasuma shaanxaa guddaallee dura karariinsa adda kan ta'e bitee uffanni walakkaan isaa asitti hafee jira jechuudha. Kiiloo irratti yoo dabalte immoo achitti yeroo kaffaltu biyyatti uffata baay'ee bittee kennuu dandeessaa nama si dubbisuu jechuudha. Kun immoo shaarbii kiyyadha. Qorra waan ta'eef mataatti haguuggattanii deemuun dirqamadha. Akka amma mataarraa fuutanii adeemtan kanatu hin taane xiyyaarri keessi jechuudha. Mukee fi hin beektu hundi keessanii mukee fi bakka hundaan qabata ofirraa cufuullee hin dandeessu jechuudha. Automaatikii waan ta'eef ofirraa hin cuftu. Fedhiin nama hundaa tokko miti waan ta'eef kan qaamni isaa ho'u jira kan qorru jira. Kanaaf dirqama isin barbaachisaa jechuudha. Qorri isin rukute jennaan immoo keessaafuu yeroo biyya galtan atattamaan dhukkubni tokko yookiin qufaan akkasii isin zakkamaa isin qabachuu danda'a jechuudha. Inna mee akkamitti akka uffatanillee waliin ilaalaan hijaabatti baree shaarbii uffachuullee hin beeku jechuudha. Akkasitti firfir godheen uffachaa jira. Mee maalumaafiyyuu yaa'u gaafaan keessan ilaale immoo kanarra bara je'eetiin yaadaa jira. Maalumaafuu sinis akka qophii kana nafaan hirmaattaniif jecha malee qaldiif yaani shaarbii uffachuu hin wallaaltanii warrumti ijaaba uffattanillee jechuudha. Garuu har'atti zitaa yookiin immoo gammachuu ijaaba ofirraa buusuuti jechuudha. Baay'een keessan yeroo hedduun argitu ijaaba xaxadhe. Yaani baay'ee namatti tola garuu inni namatti qorraayyuu sanu ijaaba baree amma gaafa ofirraa oolche guyyaa tokko baay'ee tokko jechuudha na dabbaree jira. Yaani bareetiin jechuudha. Mee ilaalame akkamitti akkamitti akkam bareedu otoo jaakiyyeena argee maalum akka jedhu hin beeku. Narraa bareedaa jira je'eetiin yaada. Mee ilaalame fataa zanaa. Akkasitti findiq ofirraa jedhaati gadi bahaa malee qoshussi jettanii gammachiisuu nama tokko of hin gammachiisiina. Argattanis abdanis waa hunduma yoo ta'eyyuu keessanitti qabattanii gammaddanii biyya ormaarraa galuu qabdu siniin jedha. Mee ilaalaa ka haala kanaatiin qopheesseetiin jira jechuudha. Hanga akkasumallee yaada hundumallee annasiniif waraabaa viidiyoo keessatti jechuudha. Inna shaanxaa koo kana maalan ta'e akka ta'e eessattis immoo shaanxaan kun dhuguma hin darbee hundumti isaa immoo maallaqa immoo meeqaan kaffalee akkanii shaanxaa kana galches isiniif hima jechuudha. Maaliif isinitti himeen jira? Miizana kan namaati. Kan namni irra dhaabbatee of mazzanuu fi kan immoo shaanxaan itti mazzanamu walii isaa hin beeku. Baay'ee isin jaalladha dhugaa dubbachuu fi ila kunoo asitti immoo jechuudha iddoo xiyyaaraa as kan Saa'udii keessaa bakka xiyyaaraa teenyee saayitii 3 ol achi turre jechuudha. Kuni ijoollota waliin deemaa jirruudha. Hundi isaaniillee Itoophiyaawidha jechuudha. Har'a jechuun yeroo akkasitti wal argan akkam akka nama gammachiisu ilaala. Isaaniin argeen akkanatti faarfachuutti jira. Obboleewwan kun egaa warreen akkuma keenya mana namaa keessa turanii har'a gara biyyaa imalaa yookiin galaa jiranidha isiniin jedha. Egaa ana baay'ee natti toleera hin faarfanna sanuu jedha. Hundumti keenya bilbila raasaa jirra jechuudha. Hundumtu harka madaamirraa ba'ee har'a jechuudha. Baay'ee gagammannee kun immoo xiyyaara keessa yeroo linnedha. Kunoo mukee fi ilaalaa. Asiin ilaalaa warra faranjootatu jira jechuudha bukkee keenya. Siitii 23 irra jira jechuudha. Fundura carraa fundura baay'ee namatti tola. Warra magzana keessa yookiin matbaa keessaati keekii dalagan ilaalaa jirra jechuudha. Yoo akka tasaa taane hojjettoota warra xiyyaaraa taate hin taatu hin jedhiinaa kan namoonni tokko hin taatu kan jedhan fa'aa jiraachuu danda'u. Hin taana isaanirraa infoormeeshinii muuxannoo fudhachuutti jirra siniin jedha. Kunoo asitti immoo iddoo itti shaanxaa ilaallattanidha jechuudha. Lakkoofsa qaba iddoon shaanxaa keessanii iddoo hunda qaba lakkoofsa biyyoota adda addaa irraa dhufanii han Saa'udii Arabiyaa lakkoofsa lammaffaarra jira jechuudha. Shaanxaa keessan akkasitti fudhattanii Arabiyaa yookiin immoo kan ittiin ooffattanis achuma keessa jira jechuudha. Asirraa fuutanii kaatanii erga cheekii gootanii wanti keessan gatuu hin qabdan jechuudha. Kan ittiin shaanxaa fuutan jechuudha. Shaanxaa kan Saa'udiitti isinii kennan isa gattan jennaan
asitti waan ittiin baafattan hin qabu maaliif maqaan keessan cheekii ta'a akkuma achitti Saudiitti cheekii biyyuma jirtan biyya hundattuu haa ta'u cheekii ta'e ta'a. Ciao nagaanaa ta'a.